ዶክተር አብይ ቨርሰስ ሳሮና ሁሉ በጣም የሚገርመኝ ይሄ መቀመጫ ነው። ይሄ መቀመጫ እንደምታዩት እያንዳንዱ ነገር ዲቴል በጥበብ የተሰራ ነው። ከዛ ባሻገር እዚህ ጋር የእንስሳት ቅርጽ አለ። አይን አፍ ይታያችሁ እንደሆነ አላውቅም፣ በደንብ ይታያል። ይሄ መቀመጫ ማረፊያ ነው። ሰውን ተቀምጦበት እንግዲህ ቡናም ለመጠጣት ለሁሉም ነገር ይመቻል። መቀመጫው ምቹ ነው። ኤዲተሪን ቪዲዮ ከነ በጥበብ የተሰራ ነው። ከዛ ባሻገር እዚህ ጋር የእንስሳት ቅርጽ አለ። አይን አፍ ይታያችሁ እንደሆነ አላውቅም፣ በደንብ ይታያል። ይሄ መቀመጫ ማረፊያ ነው። ሰውን ተቀምጦበት እንግዲህ ቡናም ለመጠጣት ለሁሉም ነገር ይመቻል። መቀመጫው ምቹ ነው፣ በጣም ምቹ ነው እንጂ namni kun yookaan reefu addate yookaan fantoo yookiin waan akkas akkasii kan akka malee maalidha kutee harkisee kutee ashamaa hordoftoota maatii chaanal kiyyaa akkam fayyaa keessanii galata rabbii isaaf haa galatu nagaa godhaa isinis baga fayyaa keessan taatanii har'as viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira. Viidiyoo itti bohaartanii fi itti bashannantan jedhee yaaduu fi hawwudha. Hundaafuu nagaa keessan miti baga fayyaa keessan taatan an nagaa godha galata rabbii baaduu koorraa kan hafe egaa har'a viidiyoo bareedduu tokko qabadhee dhufee jira. Jalqaba garuu namoonni amma kallattii chaanaalii keenyaatti dhuftan caalaan jedhama. Kun immoo kingi caalaadha. Chaanaalii kanaaf haaraa taanaan subscribe like share gochuudhaan na jajjabeessaa nusnin jedha. Egaa viidiyoo gargaraa nama bashannansiisan bakka tokkotti qabadhee dhufee jira. Mee kallattumaan garuma viidiyoo qabadhee dhufeetti sinaa oofu haa. Kan akka ishee waraana seessee waraana hoogganti isheen qamalee baachuu dadhabdi. Egaa namni kun baay'ee cimaadha. Baay'ee sammuu nama qabudha jedheen yaada. Baay'ee baqa muuziqoota afaan Amaariffaatiin hojjetamanii, afaan Tigiriffaatiin hojjetanii, afaan Oromootiin hojjetaman hedduu isaanii fakkeessa. Viidiyoo itti isin dabarsu. Dooktor Angaasaa kanaan baay'ee waliin beekani. Dooktor Angaasaa namoonni hedduun isaanii ni beekanii maalidhaa fi duraan ani yeroo sana miidiyaatti dhufne ta'in alaata. Gurratti sin calawu jechumtitu maal isheedha? Jechumti gurratti sin calawu jettu sun maaltu jedhee hojjeta jedhee Nageen orkinaan hin taatu gurratti sin calawu. Oromoon kutaa kudha tokko Oromoo dursuudhaaf mirga qabdi. Gurratti sin calawu. Jimmaas piraayim ministeera ta'ee nu bulchuudhaaf aangoo guutuu qaba. Gurratti sin calawu. Harargeenis piraayim ministeera taatee Oromoo bulchuudhaaf aangoo guutuu qabdi. Gurratti sin calawu. Illibaabur Oromoo dursitee biyya bulchuudhaaf aangoo guutuu qabdi. Gurratti sin calawu. Arsiin piraayim ministeera taatee Oromoo dura deemtee biyya bulchuudhaaf mirga guutuu qabdi. Gurratti sin calawu. Walloo Oromoo dura deemtee piraayim ministeera taatee biyya bulchuudhaaf mirga guutuu qabdi. Gurratti sin calawu. Jimma Oromoo dura deemtee piraayim ministeera taatee biyya bulchuudhaaf mirga guutuu qabdi. Gurratti sin calawu. Wallaggaas akkuma Oromoo taanitti Oromoo keessaa dura deemtee biyya bulchuudhaaf mirga qabdi. Gurratti sin calawu. Wallagga qofa jechuun ammoo tun calawu miti. Walat. Yoo nuti masaraan seenneen nu bira hin daleetu. Tun kaayoo hin dale. Boorannilleen Oromoo dura deemee Oromoo bulchuudhaaf mirga guutuu qaba. Gurratti sin calawu.
Oromoon tokkummaa gubarbaannu walqixxummaa keessaa qabaanneet gurratti sincalau. Yoo tokkummaa walqixxummaa hin qabneen kayaatan taate isinis minilikiin addaa miti gurratti sincalau. Oromoo keessaa nuun mootii ta'e Oromoon rammataa ta'e deemuu qabaan hiree Oromoon takka illee qabduu miti gurratti sincalau. Abbaan Oromoo dursee deemu jiru hiree rabbi kanneef Dooktar Abiyyi isa jalatti dhiirree misooma biyya teenya daangaa keenya lafa teenya haqa keenya qabannee yaa'uun dirqama Oromummaan nurra keessemma gurratti sincalau. Irra isinii deebina gurratti sincalau. Egaa hordoftoota keenya dhiyeenya kana jechuudha. Dooktar Angaasaanii akkuma biyya alaatii dhufee asuma mootummaan aangoo kenneefi amma aangawoota olaanoo mootummaa jedhamanii yaamamanii hundaafuu mee viidiyoo taantu sinaa dabarsu namoonni tokko jechuudha. Sammuu irratti namoonni xiinsammuu irratti hojjetan jiru. Inspire waanta jedhamu namoota hedduu isaanii eenyuun inspire waan akkasii maqaa isaanii godhatanii namooti hojjetan jiru sammuu irratti jechuudha. Keessaa afaan Amaariffaa irratti namoonni hedduun isaanii hojjetu. Dhiyeenya kana afaan Oromootiin illee jalqabeera mucaasaa ta'e wayii mucaa maqechaan beeku garuunsa jechisaa baay'ee natti tola. Jechi inni yaada inni fidu yaada inni sammuu namaa jijjiiruudhaan yookaanis immoo sammuu namaa geeddaruudhaan yaada inni fidu baay'ee namatti tola baay'ee tokko jechuudha. Afaan Oromootiin akkas jiraatee nama gammachiisuunsaa nama barsiisuunsaa waan tokko waan guddaadha. Egaa achi keessaa nama kana ni beektan jedheetinis yaada baay'ee egaa maal isin jedhu natti tola baay'ee. Waggaa 150 lafa tanarra jiraachuun barbaada ture. Sababa kanaaf ogeeyyoonni fayyaa 12 ta'an guyyarraa qaama isaa hotterraa hanga rifeensatti marammaruu turan. Nyaanni inni nyaatu nyaachuudhaan duratti laaboraatoorii seenee qoratama. Namoonni 15 ammoo sochii qaamaa inni godhuu qabu to'achuu turan. Sireen inni irra rafu teekinooloojii ajaa'ibaan kan dalagamtee fi oksijiinii kilaasii inni keessa jiru kan sirreessu ture. Qaama isaa keessaa wanni takka yoo irratti namoonni ofirraa baasanii isaaf kennan yeroo mara qophaa'anii eeguu turan. Kuni hundi osoo godhamee jiru abjuu waggaa 150 jiraachuu kun hin milkooyneef. Juun 25 bara 2009tti onneen isaa dalagaa dhaabde. Gargaarsi doktorata isaa 12 waan takkallee fiduu dadhabe. Haakimoonni Kaalifoorniyaa fi Los Angeles irratti wal ga'anii jijjiirama tokkollee fiduu dadhaban. Dhuma jireenya Michael Jackson namoonni miiliyoona 2.5 live daawwachaa turan. Akka addunyaattis tamsaasa kallattii namoota hedduudhaan daawwatame ta'ee galmaa'ee jira. Guyyaa inni du'eetti kaampaaniin gurguddaan akka Wikipeediyaa fi Tiwiitaraa heddummina namoota fayyadamanirraa kan ka'e biizii ta'ee hojjechuu dhaabee ture. Michael Jackson du'aaf qorumsa laatuu barbaade. Garuu duuti jalqaba dursitee isa qorte. Qabaatteef boodarran duutu dhabdeefis duran duutu garuu duuti hin haftu. Seenaan namaa ammoo hin duutu. Wanni guddaan garuu waan jireenya du'a boodatiif nama barbaachisu arrumaan tana qopheeffachuudha. Egaa namni kun afaan Oromoo keessa namoonni hedduun keessan jechuudha. Bifa kanaan afaan Amaariffaatiin namoonni ijoolleen hedduun isaanii kan qopheessan yookaanis immoo kan hojjetan agartaniitu jedhee yaada. Egaa gara keenyaan gara afaan Oromoo kanaan wanta akkasiin baratamne garuu nama kana argeen baay'ee tokko natti tole baay'ee tokko natti tole jechuudha. Egaa jajjabeeffamuu qaba biroo siin jajjiira natti tolteetta. Viidiyoo dhumaatiin hordoftoota keenya viidiyoo dhumaatiin kan wal geggeessinu ta'a. تادي بوليسو هذه أدور المحسنين عندما ما كان الله شقيو صحافتنا سو وعلي وشبين يسمى ملايوك فداوان يسا وعيار كلاسيكا وعيار لبا قبل ولا لا وعلينا إله يقول هاي نقول دمي دمان ما يركا Namni kun yookaan reefu addate yookaan fantoo yookiin waan akkasii kan akka malee maalidha? Kutee harkisee kutee. Biyyee innaa nyaatu maali maqaan balleesse. Hundaafuu hordoftoota keenya viidiyoon ammaaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa isinan jaalladha isinan kabajaa baay'ee tokko viidiyoo kana immoo laayik gochuudhaan na jajjabeessaan isinin jedha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa baay'ee.